qaqqabannaan keenya kanarraa Ximmootiyoos isa tokkoffaa boqonnaa lammaffaa ta'a. Boqonnaa tokkoffaa yeroo xumurru lakkoofsa 19 irraa yaada akkana jedhu. Kanaafis amantii yaada garaa qullaas qabaadhu. Namoonni tokko yaada garaa isaanii tuffachuu isaaniitiin amantii isaanii akka cabaa markabaatti maal godhaniiru jedha? Urreessaniiru jedha. Kanaaf amantiin keenya hojiidhaan garaa qullaa'aa irraa kan madde ta'uu qaba jechuudha. Kana ammoo yaadni keenya yaada isaa wajjin walii galuudhaan yookaan ammoo yaadni Kiristoos hin keessa ture kun isin keessa illee maal haa ta'u jedha iddoo biraatti haa jiraatu jedha jechuudha. Haa jiraatu jedha. Lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa akkana jedha. Boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa suuta jennee ilaalaa deemnaa akkana jedha. Ammas waan hundumaa dura himannaan kadhataan warra kaaniif dubbachuun galata dhiyeessuunis Waaqayyo duratti nama hundumaaf akka godhamuuf nan gorsa jedha. Kanaaf maal gochuu qabnaadha asirra akka jiru dubbiin galataan kadhataan fuula eenyutti dhiyaachuu qabna jechuudha. Fuula Waaqayyootti dhiyaachuu qabna. Ofii keenya qofaaf miti. Namoota biraatiif illee jechuudha. Namoota biraatiif illee. Kanaaf yeroo kadhata goonu wanti dursuu qabu maalidha? Galata dhiyeessuudhaan. Waaqayyo duratti kadhata keenya himata keenya dhiyeeffachuu qabna jechuudha. Himata keenya dhiyeeffachuu akka qabaanneet hin jennu lafa kana. Kun ammoo ofii keenya qofa hundumta walii kennaaf illee. Ani isinii kadhachuu qabdu, isin anaaf kadhachuu qabdu jechuudha. Sababni isaa walii kennaaf kadhachuu akka qabnu dubbii macaafa qulqulluutti nu gorsiisa jedha jechuudha. Lakkoofsa 2. Nagaatti, gabiitti, akka namoota Waaqayyootti jireenya ulfina qabu jiraachuu akka dandeenyuuf moototaaf biyya bulchuu keessatti warra aboo qaban hundumaafuu akkasuma godhaa jedha. Dubbiin baay'ee murteessaan amma kana booda akkasii jiru ammoo bulchitootaaf illee kadhachuu qabna jechuudha. Mootota biyya lafaatiif illee kadhachuu qabna, bulchitoota waldaatiif illee kadhachuu qabna. Sababni isaa hin yaadattoota Ermiyaasiin keessatti boojuu Baabiloon jala waggaa 70 yeroo turan isin jedhani raajonni garagaraa kaaniiti Waaqayyo wanjoo isin irra jiru kana hin cabsa jedhaa turan. Ermiyaasiin immoo Waaqayyo akkas jedhee ergeen. Haga gaafa guyyaan ga'e an xoofoo isa obaasuu fi isaafillee maal godhaa? Kadhadhaa. Yoo isaan nagaa argatan isinillee maal argattu jedheen? Nagaa argattu jedheen. Yoo isaan nagaa argatan isinillee nagaa argattu. Kanaaf mootota warra Baabilooniif illee maal godhaa jedheen? Kadhadhaa jedheen. Kanaaf ammallee nagaatti gabiitti akka namoota Waaqayyootti jireenya ulfina qabu jiraachuu akka dandeenyuuf mootonni nagaa argachuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf biyyi yeroo jeeqamu kun kaan yeroo ol jedhu wangeelli illee lallabamu iyyuu namoonni illee tasgabbii dhabu jechuudha. Kanaaf moototaaf illee maal gochuu qabna nu? Kadhachuu qabna. Waaqayyo sammuu qajeelaa akka isaanii kenna. Uummataa illee maal akka gochuu danda'a? Wal hubachuu akka danda'a. Kana jechuun isaantu qajeelfama Waaqaatiin gaggeeffamaa jechuudha. Kana isaanii kadhachuu jechuun isaan qajeelfama Waaqayyootiin gaggeeffamanii fedha Waaqaa raawwataa jechuudha. Nutu waan inni jedhe dirqama maal gochuu qaba waan ta'eef raawwachuu qaba waan ta'eef goona isin jenna jechuudha. Yoo isaan nagaa argatan nullee maal argan? Nagaa argan. Kun yaada bu'uuraati. Lakkoofsa 3 irratti kun gaariidha. Fuula Waaqayyo fayyisaa keenyaa durattis fudhatamaadha. Waliif kadhachuun, namoota biraatiif kadhachuun, moototaaf illee kadhachuun, galataan fuula Waaqayyootti dhiyaachuun, himataaf kadhataan galataan fuula Waaqayyootti dhiyaachuun dhimma baay'ee murteessaadha jechuudha. Okay. Lakkoofsa 3 irratti kun fuula Waaqayyo duratti, fuula Waaqayyo fayyisaa keenyaa duratti maalidha? Fudhatamaadha. Lakkoofsa 4. Waaqayyo namni hunduu akka fayyu dhugaa beekuu biras akka ga'u fedha. Tuqaan jalqabaa bu'uura namni hundinuu Waaqayyo akka maal barbaadu? Akka fayyu barbaada.
Kana walii keenya kadhachuun moototaaf illee kadhachuun mootonni illee akka fayyan barbaada jechuudha walii galee. Bulchitoonni illee akka maal godhan barbaada Waaqayyo. Dhagama sagaleen kii. Dhagama akka isaan fayyan. Exactly. Akka isaan fayyan barbaada. Geggeessitoonni itti gaafatamtoonni dhimmoota garagaraa irratti hojjetate miidhaa geggeessuu danda'u, lubbuu namoota baay'ee balleessuu danda'u, garuu kaayyoon Waaqayyoo inni guddaaf jalqabaa namni hunduu akka fayyu barbaada. Kanaaf ilma isaa dabarsee kenneef hin jedhe jechuudha. Namni hunduu akka fayyu itti aansee tuqaan lammaffaan dhugaa beekuu bira akka ga'u fedha. Akkanumaan fayyeera jedhee udumamumaan beekin akka deemu jechuudha. Maal jedhe Kiristoos? Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessanii maal gootu? Duutu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 24. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessanii duutu jedhe. Yeroo tokko tokko akka salphaatti yeroo laallu jira. Waa'ee qayyabannaa waa'ee waaqummaa qayyabannu kana namoonni illee waan qeeqaniif namni baay'een waan hin fudhanneef nullee wantichi akkuma salphaatti yeroo laallu jira jechuudha. Macaafni qulqulluun garuu kan jedhaaru dubbiin afaan Kiristoosiitii ba'e maal jedhaara? Wangeela Yohaannis 8:24 yoo isin dubbise ammallee irra deebi'ee haa yaadannumaaf cubbuu keessaniin akka duutan isinitti himeera. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo amanuu dhabaattan cubbuu keessanii maal gootu? Duutu. Duutu. Akkami beennaa haga eessaa beekuu dandeenya ka jedhuuf ammotu Wangeela Yohaannis 10:15 irraa maal jedha? 10:15 irraa. Abbaan akkuma ana beeku anis akkuma abbaa beeku ani foolonni koo maal goona? Wal beena. Lubbuu koo hoolota kootiif nan kenna. Kanaaf hagam beenna ka jedhu ammotu haguma abbaan ilma beeku ilma beenna. Abbaa hagam beenna haguma ilmi abbaa beeku abbaa beenna jechuudha. Kanaaf walii galatti Waaqayyo namni hunduu akka fayyu dhugaa beekuu bira ga'us akka ga'u fedha jedha. Lakkoofsa 4. Kanaaf fayyuun Kiristoositti amanuudhaan ija hafuuraa godhachuudhaaf garuu dirqama dhugaa beekuun murteessaadha. Dhugaa beenne akka dhugaa beennu sanitti ija godhanna jechuudha. Dameen ijaan godhanne hundinuu maal ta'u obboloota koo? In murama. Dameen ija godhachuudhaaf ammootu ija akka godhannuuf jireenya qabaachuu qabna jechuudha. Jireenyi kun ammoo dubbiin ani dubbadhe kun jireenyas hafuuras jedhe Kiristoos. Inni kun nu keessa jiraachuu danda'u qaba. Kana jechuun beekumsa dubbii waaqaa qabaachuu qabna jechuudha. Lakkoofsa 4 Waaqayyo namni hunduu akka fayyu dhugaa beekuu bira akka ga'u fedha. Baay'ee gaarii. Dhugaan namoonni beekuu qaban kun kaminni yoo jenne ammoo lakkoofsa irra jira. Lakkoofsa irra akkana jedha. Waaqayyo tokkocha jedha. Waaqayyo meeqa obboloota koo? Tokkocha. Tokkocha. Inni gidduu dhaabbatee Waaqayyoo fi nama walitti fidu tokkocha. Inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'e maal godheedha? Mul'ateedha. Mul'ateedha. Kun barumsa namni hundinuu beekuu qabudha. Fayyee erga fayyee beekumsi gaan namni fayyee kun qabaachuu qabu isa kanadha. Waaqayyo tokkocha. Waaqaaf nama jidduu dhaabatee kan walitti fidamu tokkocha. Waaqaaf nama gidduu gaaf jennu abbaa fi nama gidduu. Sababni isaa ilma ofii tokkocha namaa kennuudhaan mee dhadhee dubbifna. Waaqayyo isa ofitti nu araarsa kan jedhu kan. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 5. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irraa. Kanaaf namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbee kunoo inni haaraan maal godheera? Dhufeera. Kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'e. Inni hojii araarsuu isa kanas namootatti akka dabarsinuuf maal godhe? Nuuf kenne. Kanaaf karaa Kiristoos ofitti kan nu araarse eenyudha jechuudha? Waaqayyodha. Iddoo biraatti ammootu ergaa Yohaannis irratti Waaqayyo sasii jedhe kana boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irratti akkana jedhe. Nuyi Waaqayyoon maal hin goone? Hin jaallanne. Inni garuu maal godhe? Nu jaallate. Ilma isaa cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf nuuf erge. Jaalla jechuun isa kana. Ahaa. Ilma isaa kan nu erge kun eenyu jechuudha? Abbaadha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo tokkocha gaaf jennu waaqni tokkochi kun eenyu? Abbaadha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa meeqa? 6.
Tokkoffaa Qorontos 8 maal jedha? Nuuf garuu Waaqayyo tokkochatu jira. Innis abbaa. Isa waan hundumaa uume. Isanus maqaa isaatiin maal goonu? Jiraannus jedha. Kanarratti konfirmeeshinii haalota garaagaraa namni barbaadee hin jedhu Waaqayyo tokkocha gaafa jennu garee wayiitii miti. Waaqni tokkocha eenyu jedhaa Macaafni Qulqulluun abba jedhaa. Macaafa qulqulluu ka caalu jira obbolo tokko? Jiru. Ibsa macaafa qulqulluu ka caalu hin jiru. Aarsaa fedhellee yoo makano kafachiisu ta'e dhugaan dhugama Macaafni Qulqulluun dhugaadhuma. Inni Waaqaaf nama jidduu dhaabatee walitti fidullee tokkocha. Inni illee inni Kiristoos Yesuus isa nama ta'e mul'ate. Namni hundinuu kana beekuu qaba. Namni fayye kamiinuu kana beekuu qaba. Kana beeku malee ija godhachuu hin danda'u. Kana beeku malee jirmicha irratti maxxanee achirra hafuu hin danda'u jechuudha. Namni nu akka fayyu Waaqayyoon beekuu biras akka ga'u yookaan immoo dhugaa beekuu biras akka ga'u fedheetiin jedha. Baay'ee gaariidha. Kanaaf Efesoon 4:4-6 yeroo dubbifnu amantiin tokko, gooftaan tokko, cuuphaan tokko, Waaqayyoo fi abbaan waan hundumaa meeqa jedha? Tokkochaa jedha. Inni waan hundumaa hundinuu tokko. Amantiin illee tokko, cuuphaan illee tokko, hafuurri illee tokko, gooftaan illee tokkocha, abbaan waan hundumaallee tokkocha. Inni waan hundumaa gararraa jiru jechuudha. Tokko. Baay'ee gaariidha. Lakkoofsa 6 irratti mee Phaawulos maaliif akka hojjetaa jiru mee dhageeffadhaa. Nama ajaa'ibeetiin jedha 6:7. Inni furii namoota hundumaaf ofii isaa dabarsee kenne. Kun yeroo isaatti maal ta'eeraa jedha. Dhugaa baafameeraaf. Eenyu? Kiristoos Yesuusiif. Furii namoota hundumaa akka ta'eetiin jedha. Isaa jechuudha. Kanaaf Phaawulos akkana jedha. Isa kanaaf ani lallabaa ergamaas ta'ee jira. Kanas an dhugaa dubbadha malee maal hin godhu jedha. Hin sobuu. Amantiidhaan dhugaadhaan geggeeffamees warra saba Waaqayyoo hin ta'initti maal godha jedha. Nan barsiisa jedha. Kanaaf dhugaan Phaawulos barsiisu dhugaa haminni. Dhugaan Phaawulos barsiisu obboloota koo Waaqayyo tokkocha inni namaaf Waaqayyoon gidduu dhaabatee walitti fidu tokkocha. Kun dhugaa bara jireenya isaatti Phaawulos maal godhaa turedha jechuudha. Lallabaa turedha jechuudha. Lallabaa turee fi ammallee lallabaa ture ammallee ergaan kun ammallee akka maalitti labsaa jirudha jechuudha. Akka lallabaatti addunyaa marsaa jirudha jechuudha. Kanaaf dhugaan macaafa qulqulluu akka barraa'etti humna qaba jechuudha. Kanaaf lallabaa ta'e jedha Phaawulos yeroo dubbatu. Nullee kanumaaf lallabaa ta'uu qabna jechuudha. Adda lallabdoonni baraa garuu wangeela biraatti kan lallabaa jiran. Kanaaf isa kanaafan lallabaa ergamaas ta'ee jira jedha. Baay'ee gaariidha. Lakkoofsa 8. Lafa kadhata godhattanitti immoo warri dhiiraa yaada dheekkamsaaf qoccollootiin utuu hin ta'in yaada qullaa'aadhaan harka isaanii ol kaasanii akka kadhatan nan barbaada jedha. Baay'ee gaariidha. Amma dubbiin guddaan jiru namni uduun kadhatiin dura abbaa isa kadhataa maal gochuu qaba jechuudha. Beekuu qaba. Waa'ee kadhata godhachuu dura namni isa kadhataa maal gochuu qabaadha barnoonni guyyaadhaa. Beekuu qabaadha. Isa kadhataa beekuu qaba. Inni kadhataa waaqa tokkocha. Waaqa tokkocha kana ammoo kadhateetiin jedhu karaa isa giddu galeessa jiru kanaati. Karaa eenyu? Karaa Yesuus Kiristoos. Mata dureen gubbaarra jiru waa'ee kadhataati. Walii kadhachuu akka qabnu, ofii kennaalee kadhachuu akka qabnu, mootota biyya bulchaniif illee kadhachuu akka qabnu, geggeessotaaf illee kadhachuu akka qabnu. Kana gochuuf garuu waan kadhataa beekuu qabna jedha. Fayyuu qabna. Namni fayyammoo waan abbaa isa fayyisan maal gochuu qaba? Beekuu qaba. Inni sun eenyu jedhaa? Waaqa tokkocha. Waaqa tokkocha kanaaf nama gidduu ka jiru Kiristoos Yesuus. Wangeelli bara baraa kan lallabaa turellee isa kana jedha Phaawulos. Isa kana nama beeketu kadhata qajeelaa maal gochuu danda'a? Kadhachuu danda'aadha obboloota. Odoo kana hin beekin kadhanni nu kadhannu hiikkaan qabudha. Baay'ee gaariidha. Kanaaf dhiironni maal gochuu qaban jedhaa Macaafni Qulqulluun. Yeroo kadhatan qoccoolloodhaan odoo hin taane, dheekkamsaan odoo hin taane,
harka kaasanii yookaan garaa qullaadhaan yaada qullaadhaan harka isaanii ol kaasanii akka kadhatan nan barbaada. Yeroo kadhannu harka badhifnee kadhachuudha akkuma fakkeenya namallee yeroo kadhatu namni maal godhu? Harka badhisee maal godhu? Kadhata. Akkasitti kadhatanii jedha. Lakkoofsa 9. Warri dubartii immoo amalli isaan agarsiisan mataa tolfachuutti, warqeedhaa fi callee naqachuutti, uffata gati jabeessa uffachuutti, keessaa ba'uudhaan of kuuluu utuu hin ta'in dhiqachuun, uf bareechisuun cubbuudhaa jedhaan jiru macaan qulqulluun. Garuu of kuuluu keessaa maal godhe jedha? Keessaa ba'uudhaan of kuuluun utuu hin ta'in uffata qajeelaa fakkaatu akka ta'utti uffachuudhaan maal naan jedhuun of qabuun haa ta'u jedha. Kanaaf amma dubbiin kun dhiiraafillee laallata. Uffanni nu uffannu maal naan jedhanii of keessa qabachuu danda'a. Qinni dubartiin ittiin of laaltu abbaa manaa isheetiin madaalama. Abbaan ishee mataa ishee waan ta'eef. Qinni warri dhiiraa ittiin of laalu ammoo Kiristoosiin ilaalama. Kiristoos mataa warra dhiiraa waan ta'eef. Kiristoos immoo abbaadhaan amalli isaa madaalama. Abbaan mataa isaa waan ta'eef. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa meeqa? 3. Kanaaf dubartiin amalli isheen agarsiisuu qabdu mataa tolfachuun, rifeensa tolfachuun ishee akkasumas immoo wanti isheen ofirratti naqxeet hin jettu uffata gati jabeessa uffachuun akka hin barbaachisu. Warqee ofitti naquun waan adda addaa ofirraa mul'isuun akka hin barbaachisu. Of kuuluu gaaf jennu dhiqachuun kunniin akkuma barbaachisu ta'e ka keessaa baay'ee ta'uu hin qabu. Uffata qajeelaa uffachuu qabdi. Maal naan jedha namni ka jedhu itti dhagahamuu qaba jechuudha. Of qabuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Nama hundumaafuu barbaachisaa. Dubartoota wanti inni jedhaaruu fi karaa addaatiin gad of qabuudhaan akka isaan deemu qaban. Lakkoofsa 10. Dubartoota Waaqayyoof hin saganna jedhaniif akka ta'utti wanta gaarii haa agarsiisan. Dubartiin abboomamuu hundumaan gab jettee maal haa gootu? Haa bartu. Gab jettee haa bartu. Sababni isaa gaddeebi'ummaan baay'ee barbaachisaadha. Kufaatii Edenii jalqabee haga namoota gurguddaa Waaqayyo filatee keessatti jiru keessatti kufaatii namoota baay'eetiif jedha. Sababni eenyu? Dubartii. Maaliif kun? Sababni isaa sobamuudhaafillee haa ta'uti amanuudhaaf baay'ee salphaadha isaanii. Kanaaf jabaattee dhaabachuuf jalqaba dhugaa irratti maal ta'uu qabdi jechuudha? Gadi dhaabachuu qabdi, tasgabbiidhaan barachuu qabdi. Obboloota koo kun mirga walii jeequu miti. Walqixxummaa dhiiraaf dubartii ka jedhullee poolitikaa seexanaati miti. Maaf jecha kana dubbadhe isiniif fakkaata? Waaqayyo jalqabayyuu maal godhee uumeera? Qixa godhee uumeera. Qixa godhee uumee yoo jedhu isinillee nama innillee maali? Nama. Garuu dhiirri mataa eenyuuti? Mataa dubartiiti. Kun qajeelfama waan ni kaa'e. Kiristoos mataa warra dhiiraati. Waaqayyo mataa eenyuuti? Waaqayyo mataa Kiristoosiiti. Kun qajeelfama caafni qulqulluun kaa'e. Kanaaf dubartiin tasgabbiidhaan maal gochuu qabdi? Barachuu qabdi. Barsiisuun qabdu jedhaa ree macaafni qulqulluun. Barsiisuun qabdu jedhaa. Sagaleen kan dhaga'ama miti? Dhaga'ama. Yes. Barsiisuu hin qabdu jedhaan jiru. Garuu jalqaba gabiidhaan maal gochuu qabdi? Barachuu qabdi. Kun dubartii qofa kan laallatu miti, dhiirrillee barachuu qaba. Garuu dubartiin yeroo baay'ee abbaa manaa wajjin. Qinni kun ka jedhaaru ispeeshaalii maatii keessatti. Maatii keessatti haati manaa mataa taatee abbaa manaa maal gochuu qabdi? Barsiisuu, geggeessuu, barsiisuun qabdi yoo jedhu mari'achuun qaban jedhaan jiru. Garuu yaadni mana keessatti mataa ta'ee fudhatamuu qabu kan inni nuti jedhaa ramachaan gurguddoon kan abbaa manaati mataa waan ta'eef. Lakkoofsa 12. Dubartiin gabiitti haa jiraattu nan jedha malee haa barsiiftu. Dhiira irratti aboo haa qabaattu hin jedhu jedha.
Addaam dura dursee tolfame. Heewwan immoo ergasii maal taate? Tolfame. Eenyuun keessaa baate jechuudha. Addaamiin keessaa baate. Inni kun tokkummaa abbaaf ilmaati kan mul'isu. Abbaan jira, Kiristoos immoo abbaa keessaa maal godhe? Baay'ee eenyummaa tokkocha qabu jechuudha. Kanaaf Kiristoos maal jedhe? Aniif abbaan tokko jedhe. Addaam heewwan hin gaafa argu maal jedhe? Isheen tun lafee kooti. Yes. Uumaa boqonnaa 2:22 irratti Waaqayyo gooftaan lafee cinaacha isaa namicha keessaa fuudhee sanarraa dubartii tolchee namichatti maal godhe? Geesse. Kanaaf eenyummaa tokkocha qabu jechuudha abbaan manaatti fi haati manaa. Okay. Lakkoofsa 15 irratti lakkoofsa 14 irraa Addaam hin sossobamne. Dubartiin garuu maal taate? Sossobamtee seera cabsituu taate. Sababii sanii Addaam illee maal ta'e? Hirmaataa waan kana ta'e jechuudha. Addaam illee jalaa ba'e jechuudha miti. Lakkoofsa 15 haa ta'u iyyuu malee dubartiin mucaa da'uudhaan hin fayyiti. Warri kaanis amantiitti, jaalalatti, qullaa'ummaatti of qabuudhaan yoo jiraatan maal godhu? Hin fayyu. Dubartii ka jedhe sanyii dubartittii keessaa ka jedhee waa'ee Kiristoosii dubbate wajjin kan wal qabatudha. Itti aansee ammootu. Okay. Kanaaf namni hundinuu warri kuuwwan maaliin fayyu jedhaa Macaan Qulqulluun? Amantiitti, jaalalatti, qullaa'ummaatti of qabuudhaan yoo jiraatan maal godhu? Hin fayyu. Hin fayyu. Kanaaf dubartiin karaa biraatiin eenyutti fakkeeffameetiin jedhaa? Waldaatti. Karaa biraatiin asirratti ammootu ciniinsuu isiin gootuun akka noormaalii liiteraaltii yeroo ilaallee hin jenne jechuudha. Liiteraalii yeroo ilaallee hin jenne. Dhiira isa abboomamu waan deettuuf. Maal gooti jedhaa Macaan Qulqulluun? Hin fayyiti. Kanaaf waan deetteef fayyiti jechuudha. Dubartiin nama deettuu hundaaf fayyiti jechuudha. No, isteeppiin itti aanu baay'ee murteessaadha. Warri kaanis maal yoo jiraatan jedhaan? Warri kaanis amantiitti, jaalalatti, qullaa'ummaattis of qabuudhaan yoo jiraatan maal godhu? Hin fayyu jedha. Kanaaf dhugaa kanarratti dhaabannee warra jiraatan, warra samiif qophaa'an akka taanu